Hordoftoota Multi Skill Media nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Egaan chaanaaliin kun wantoota isin beekuu qabdu jedhu yookiin immoo teknoolojii faana socho'uudhaan wantoota haaraa ta'an qopheessee isin biraan ga'a. Egaa kanuma irratti hundaa'uudhaan har'a akkamitti imeejii tokko background isaa jijjiiruu akkamitti akka dandeenyu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ani maqaan koo Barsiisaa Shallamaa Moosisaati. Na duukaa bu'aa na hordofaa viidiyoo keenyatti seenuuf egaa subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaan jalqaba irratti imeejii irraa background isaa yookiin duuba imeejii keenyaa irraa haquu barbaannu sana bakka inni jiru beekuu qabna. Yookiin desktop keenya irra jiraachuu danda'a yookiin immoo internet irraa fayyadamuu dandeenya yookiin immoo dokumentii garaagaraa keessaa fuunee snapshot goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa kanaaf mee jalqaba irratti interfeesiin imeejii kana background isaa remove godhu maali yoo jenne browserii fayyadamaa jirtan yookiin silkii keessaniin yookiin immoo kompiitara keessaniin fayyadamtan irratti jalqaba irratti browserii fayyadamtan searching area isaarratti peejii haaraa bantanii remove.bg kan jedhu barreessitu sana booda enter jettuuni gaafa sana gootan interfeesii haaraa akkasii argattu. Interfeesii yookiin immoo platformiin akkas fakkaatu kun isinii ba'a. Kun egaa interfeesii imeejii keenya irraa duuba isaa haquuf kan nu tajaajiludha. Upload image kan jettu kana irratti click goona. Click gaafa gootan eessa isin geessa seetan gara desktop yookiin immoo kompiitara keessan irra isin geessa. Kompiitara keessan irraa fayyadamtu yoo ta'e bakka imeejiin keessan jiru sana download yoo ta'e downloadii jala galtanii yookiin bakka imeejiin keessan jiru imeejii sana barbaaduudhaan duuba isaa imeejii irraa balleessuu barbaaddan sana bira deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf mee imeejii kana fuudha. Imeejii kana irratti click godhee open jedhaani gaafa sana ta'u imeejiin sun egaa upload ta'aa jira. Akkuma imeejiin kun upload ta'ee dhumeen maal godhaa hin haqa jechuudha. Duuba isaa hin haqa. Sana booda ani imeejii kana egaa asirratti click download bakka jettu kana irratti click godhee download gochuu nan danda'a jechuudha. Kitani kana yoo bantanii ilaaltan amma imeejiin kun download ta'ee jira jechuudha. Argitanii inni akkasa duraa background isaa irraa remove ta'ee jira jechuudha. Kun egaa imeejii background isaa jijjiirame sana jechuudha. Haala kanaan bareechee akka isin barbaaddanitti isin jijjiiruu danda'a jechuudha. Interfeesiin kun firiidha. Kompiitara keessan irratti caanuun barbaachisu online dhuma fayyadamtu jechuudha. Yookiin immoo internet irraa kan jiru fayyadamna yoo ta'e fakkeenyaaf internet irraa imeejii tokko asirraa fuudhee background isaa haquun barbaada yoo ta'e akkuma fayyadamaa jirtaniin mee kana fudhannu. Ishee kana maalan godhaa nan qabaa drag and drop dhaan dragging godhaa qabee harkisee eessarran geessa seetanii bakka imeejii kaamu sana irrattan drop godha jechuudha. Achirratti hin gallakkisa. Gaafa nan gallakkisu automatically akkuma imeejiin koo seeneen maal godhaa remove irraa godhaa jechuudha. Haa ta'u malee background immoo jijjiiruu barbaaddu yoo ta'e imeejiidhuma kanarratti background new kan jettu kanarratti click gootu jechuudha. Okay. Asirratti bifa footootiin yookiin immoo bifa kalariitiin jira. Kalarii barbaaddan background keessan duuba isaa gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf ishee kana click yoon godhe background isaa ni jijjiirama jechuudha. Automatically kana gootan jijjiirama. Yookiin immoo imeejiidha yoo ta'e immoo bifa imeejiitiin yoo jijjiiruu barbaaddan imeejiin garagaraatu jira. Asirratti kan jaallattan select gootanii haala kanaan background isaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Sana erga gootanii
akkuma background isaa jijjiirtaniin maal goona download gochuu ni dandeenya jechuudha. Download gochuu ni dandeenya. Okay, preview isaa laaluu dandeessu. Sana booda click download kan jedhu kana irratti click yoo gootan imeejiin keenya haala kanaan jijjiiramee nu ba'a jechuudha. Okay, jijjiiramee ba'a. Viidiyoon keenya kana fakkaata. Waan baay'ee barattaniitti dheetaa yaadagaa. Subscribe share jirtu yoo ta'e subscribe share godhaa. Akkasuma gurmuu keenyatti makamaa nu fayyaddu nuti isin fayyannaa. Egaan viidiyoo keenyatti aanu qabadhee amman isinii dhiyaadhutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedhaa. Galatooma.